Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jere jirtu ilmaan Oromoo jiraadha baga jiraattani. Waan biyya keenya keessatti deemu jiru mee waa xiqqoo takka waan dhaga'u jiru walii himna. Biyya keenya keessatti ijoollee walloo dhaamsa hosunii fi biyya keenya keessatti abbaan nama rashansiisuu jiru, abbaan meeshaa namaa saamsisuu jiru, abbaan qabeenya namaa saamsisuu jiru, milishaa fi kaabineedha. Kana jala sararee dhibbaa dhibbatti walitti himu. Warri abboonni keessan mootummaa keessa dalagu, kaabinees ta'e, kaadirees ta'e, milishaa warri abboonni keessan mootummaa waliin dalagu. Ila tan sirriitti beeka. Abbaan kiyya maaliif du'e? Abbaan kiyya maaliif akkas ta'e? Qabeenyi kiyya maaliif saamame akka hin jenne. Guyyaan kun hin darba, guyyaan hin dabaran jiru. Guyyaan kun immoo waan nama godhee darbu hin beektan. Hamma darbe san keessatti waan inni nama godhe hin beektan. Walumaan beekna. Namni meeshaa ofiitii fi lubbuu abbaa ofii, ilma beeraa ofii, obboleessa ofii namni hafu hin jiru jechuudha. Gumaa ofiin baafata. Mootummaa yoo dadhabe ergamtuu warra ganda keessa deemee dubbii basaasu. Basaasuun akka takkaa bira fudhatamtee takkaa basaasuu ajjeesuun dadhabu hamma fedhe dadhabu. Abbaa fedhe illee yoo dadhabe. Innaa waan akkasiiti abboota keessan gorfadhaa. Abbaan kiyya akkas ta'e maarree akkan jenne boodu. Lubbuu ishii isaadhaa oolfatuuf jecha ishii nama ajjeesisuu jira milishaa fi kaabineen. Innaa waan akkasiiti kana jala sararee dhibbaa dhibbaa walitti himna. Abbaan walitti deebi'ee wal fixuuf deemu nuyi. Abbaa keetiirra dhuftee abbaa kiyyaaf hin gumaa baasa kan jettu taanaan wal ganaa lafarraa wal xaragna. Amma bilbilii guyyaan bal'aa qabdu kanatti itti fayyadame. Abbaa keetii yoo mootummaa siciin bosona sheenedhiin ijoolleen bosona jirti. Ammallee akka bilbiltan ijoollee keessanii ijoollee meeshaa qabduun gara bosonaa baqadhaa jedhaani. Bosonni mana dhiiraati. Qe'ee keessa teessanii qawwee hulaa irratti gabbaasanii akka dubartiitti meeshaa keessan mootummaatti hin kenninaadha. Meeshaa keessaa qabadhaa gara bosonaa deemaa jedhaani. Wallaahi waan garaa nama gubu hojjetu jirti milishaa wallooti. Ni darba guyyaan hin darbuun seena. Bakka seentan dhabdanii akka lafaaffarii keessan gadi baqattanii walloo keessa biyya abbaa keessanii keessa deemuun isin tammaatee akka chiina lafaaffarii keessan adda leela keessan akka sanbatee hoddachaatan ni dagatan hanganumatti. Waan feetan dalagaa lubbuun nama du'aaf kalqamtee numa duuna garuu hin jiraattan isinis numa hin jiraanne namni isin jalaan bulus hin jiru. Unumas niif hin taane dubbii nama ooftan tun. Aangoof jecha aangoo nagaatillee osoo qabaattanii maqaa irdaataatti barreeffamtan tana nu jala haqan jettaniiti uummata miisisaa jirtan. Waan akkasitti miira keessallee galuun jiru gan haasa'u dhiifama. Wallaa waan hedduu garaa nama gubuut deema. Biyya dawwalaadhaa uummata keessatti hubachiisa. Kaabineen dalagaatti jirtu kan akka dhaabdu. Mootummaa yoo sodaateef gara bosonaa deemadhu jedhaani. Innaa waan akkasiiti nama folchaadhaa dhiifama. Biyya bilbili darbee nama dalagaa bilbilaati uummata hubachiisa. Ijoolleedhaan gara bosonaa ijoollee warra meeshaa harka qabatu danda'e gara bosonaa jedhaanidha. Waan akkasiiti galatoo.